kan qubanutti qabu malee kan qubanu qabu hin jiru beektaa. Hunduu qubanutti qaba garuu qubanuu hin qabu. Akkuma qubanutti qabu immoo quba akka nu qabus barbaanna beektaa nuti. So kanaaf namoonni akka Daawit kana luuzii gochuun qabu hawaasni keenya. Namni kun muuziqaa Oromoo kana internaashinaal godhee hojjechuu qaba. Akkatti hojjetu haalli jireenya isaa mijachuu qaba. Waan ta'uu qabu uummanni nuti irraa dhalanne beektaa. Nuuf miti beektaa warra gudeeda isaa keessaa baanee miti. Urmaafu nama siree irraa bu'ee ciibsu gadi galoon immoo hin dhabamu. Addaggeen immoo hin dhabamu. Asumeen hin dhabamu. As dhiyoon hin dhabamtu beektaa. Kanaaf uummata keenya irraa abdii guddaa qaba waan ta'eef nu ijaaraa bakka dogoggorretti nu qunxuuxee nu adabee nu sirreessaa waan isaa gammachiisne kanatti immoo mataarra nu baatee deema. Saba kanarraa dhalachuu waan guddaa dirqamaa miti. Dirqamatti kennaan jiru jesta agartee calaqqee hawaasa tokko. Yaaluun utaalteettuma gaafa ishiin geerarsaanii kaan jajjee kaan abaartu kaan immoo kaan doorsistee kaan moosistu kaan onnachiistu qofa sanyii namaa jechuun bu'aan qabu. Yaallawni saxxanii fugaa ibbaalim jette warri malaan shaaduu way malaan. Fonirra cinaan soorallatti ta'uun battala walaa jabeeffannu waan ofii foon dhiigaan jabaata walaa jabeeffannu waan ofii foon dhiigaan jabaata wantu jaalatu foon dhiigaan jabaata. Dave Daawit Taaddasan almost waggaa 6-7 ol beekna. Kan nuti walitti dhufne tokkoffaa Oromummaa kan lammataa ogummaa. So karaa ogummaa isaatii nama mudaa tokko hin qabne nama uumamaan uumamni dandeettii gahaa isa badhaaste dandeettii isaa kana ana qofa osoo hin ta'in warreen na caala muuziqaa keessa turanii fi namoonni na caala muuziqaa beekan seeraan waa'ee dandeettii isaanii na caala ibsuu danda'u jedhee yaada. Daawit